السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتو تافيك بجمتوتا كي يوم ديك السنة وكم نجا قبضني فيادا جوليا وانتي برالي شمار كفوني سنجتا هدا دي بني جرا ودي بني تنين جرا هدا أكو ماركي تاني مناكي يوان هندا وسنتي جرسي سودا هكسما هو لما لا هكسما جولين جتي بروتشو بربادلي كنا ما نمكيس ديمي هندما كنا ما نروزا كنا سري فتجرتي ويا غنا واني ببدي وما تك وما تك سري سودا فين بدي كنا فوق تك ولا تهي حاجات أمورنا فانا ترى إسدتين جرسيس كوني أموتو كشينا لا كمال كتير توني كشينا لا kuni ammotu mana heddu xiqqaadhaallee haa ta'u jechamaa fi manuma keessummaati ammotu kama akka duraanitti kilaasii xiqqoodha kanaaf qabatee jira asiidhaan ammoo siyaartotaa fi kabajamtoota kiyya kan namuu faajaa ماشي هاي لبو سنتي ندرسو سنتي مولسا كلاسي سانين جچون سانين اركتاني جرتاني اما مو سالوني في من الرباچ تكوفا من الربا سنتي غيرسيسا الربا خنا بسم الله كما قلتني من الربا هي خنا كن نسواني دا دولابا كني الغادا Pergitan kunis tersingi nam jechu kunis tersingi faada suman debini kuna motuju mana shawri ti kun kashin tibeti gara ke saka wachura saka ba kuno man ribahiya kuno kana fakata itti debini amotu mali sini garsisa bismillahirrahmanirrahim man saloni bismillah saloni ni ifan kapsisa salonin kino kana fakata erga afami turechudo kunu kana fakata horta fika bajamtu tahiya kana fakata inti vida kuma garraja kasuma kamar kitani yarka jirtani jadetini yada wanina sinirabade wan tokko akka itti guuttadhuudhaaf jechuudha kunu magarjanis jechuun isumaadhaan wal fakkaata isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma argitanii kuno alhamdulillah waan hundaa geeffadheetiin jira homa takka bicha kana hafe jedheetiin yaadu akkas kabajamtoota kiyya kana fakkaata alhamdulillah rabbil alamin akkasuma amma ijoolleen wanni gatii fa'aa dhufimi maal jettanii الحمد لله منك يتولفدي جرا ربي كي يقلني هاغيو ربي دانقلني هاغيو الحمد لله رب العالمين مو عندك فديتني جرا اكاسكا ودوت تافيكا بجمتو تكيا ايسان تا اسنتي دبدبي اكاسي هدو تكان ددبي لغا والله وسني في هدون تكان ددبي وابتا مال جيچون wanni hundi yeroo takkatti nama guutamtu nama dhibdi yeroo takka waan takka fedhu mana kana sirreessuudhaaf meeshaatti guuruuf waan hanqatee waan bitantu jira waan adda deebi'amuutu waan hundumarraa jechuudha amma geeffadheetiin jira wallahi alhamdulillah rabbiin kalanni hagayu waan hafeessuutuma suutaadhaan ariitiidha wayii danda'ama ariin danda'amu akkasika hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana fakkaata ammootu ijoolleen waan hundaan ofii mijettan gatiin isaa jechuudha tokkoffaa kun kanuma wajjiidhaan jechuudha majalis gurgurama wanni jechuun afaan sontaan kun walumaan meetira 8,500 meetira tokkichi kun darajaa 2 kun darajaa 2 jechuudha argaartanii min darajaa 2 inni darajaa 2 waan 8,500 darajaa sadaffaanis akkasuma olkaa ka darajaan tokkommoo ni qannasa yoo barbaadan lakkoofsuma warra sanii isiniif acha dhaqeerraa isiniif fuudhee isiniif erga ijoolleen barbaadan jechuudha jalatti isiniif guuta jechuudha kuni amma manuma guutuudha meetira 12 jechuudha meetira 12 8,500
ittiin galchu malee jechuudha. Wanni ittiin galchitan illee makiinumaan galchanii oomisha baay'ee qaban nama bakka takka fe'atanii bareedaadhaayyuu baay'ee illee guddaa miti. Miqa ittiin galchan amma kan ittiin galche 2,000 galchee meeshaa hunda walitti bakka takkatti naaf fe'e jechuudha. Akkasuma deebi'ee ammoo kan waan dadhabsiisaa fura na baafachiisaa dhiifama isiniin jedha. Hordoftoota akka hojjumtutti kanneen dadhabe. Deebi'ee ammoo TV'n wal keessa jira. Orbeet kan jirantu bareedaadha jedhanii TV'n jechuudha. Isa kana ammoo 25,000 bite. Eelee malee waan hunda malee jechuudha. 25,000 bite. Waa hunda wajjin kuma baqa eelee qabatee waan hunduma isaa baqa walitti qabatee eeleen tun 2,000 jira, 3,000 jira. Wal keessa jira wanni hundinuu akka tarakashaatti akkuma warri uffata aadaa ammaa fakkeenyaaf irraa bitattan warri murattanii hodhisiiftaniif kabadhe aduu nyaate tokko miti tarakashaa badhee guuranii gurguruu hin danda'an. Garuu kan waggaa takka dhiisii ji'a takka uffachuu hin dandeenye. Akkasuma meeshaan kuniin illee jechuudha walirra jira jechuudha. Kanaafuu hordoftoota akka hojjumtoota kiyyaa amma TV'n kuni bareedaadha jedhan. Gatiin isaa garuu maaliif isaaniif kuniif kun yommuu xiqqishu wal caala. Garuu kan bareedaadha. Akkas jedhaniitiin bitee 25,000dhaan bitee risiita qaba. Hundaa barbaadan isiniif wanni godha jechuudha. Deebi'ee ammoo tuyyuu maali waan akka rakabuuti kan maal gootanii miti godhaa maal isin hima waan gurgurtu amma farshaa lafa. Isa farshaa lafa kana garuu meetira meeqanaan jettanii meeti garuu guddaadha. Yoo irratti wanni fakkaatamee asiin achi ol isinii wanni godha. Bakka kana isaa asirraa kana numa qabate farshaa meetira kan majlisni kun meetira 12 meetira 12 kun akkuma asii akkana laaltanii meetira majlisnis meetira 12 innillee akkasumatti isumarra dhumata kun akkuma argitanii caafechi sanirraa illee isa asirra dhumata. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isa kana meeqaan bittee hojjettanii 22,000 bite farshaa kana jechuudha 22,000 bite ilaa 30,000 jira mana hirribaan dhaqee ilaa 30,000 jira jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waluma keessa jira wanti martinuu akkasuma deebitanii mootuu algaadhaan meetira kaayaadha. Meetira kaayaadha. Algaa qabatee diriisingii qabatee doolaaba kana qabatee Ingilistana jechuun waan mikiyaaja maal irra kaayatan jechuudha. Tunis ka algaa bireetu kunis akkuma argitan kun algaan kanuma 50,000 bite 50,000 bite jechuudha. Maaliif guddaa miti. Guddaa yoo ta'e gatiin isaa sanii ol jechuudha. Akkuma isinitti barbaadanitti. Kanaafuu inshallah kanaafuu roozaan kun amma alhamdulillah waan hunda geeffatteeti firiijii ammoo firiijii illee nagaafattanii jirtanii dangadhe firiijiin 33dhaan bite 33 bite jechuudha firiijii 33dha. Deebi'ee maaliyyuu wanni isin jettan wanni biraa kanneen manatti fakkaate hundinuyyuu risiiti jira. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni akka hadha bitan boroo ittiin hin bitanii keessa. Wallaahi aziim wanni keessatti Itoophiyaa wanni hundi qaaliidha. Wallaahi aziim. Maal jetta yoo maashin kurtiidhaa fi timaatima bitadhattanii gabbatan 1,200 ka duraan dhibbita akka nama geettu nama hin geettu jechuudha. Dhugaa yoo isin hin hordoftaa kabajamtoota kiyyaa hedduu wanni hundi qaaliitiin hin jira. Meeshaanis akkasuma qaaliitiin hin jira. Bakka kanaafuu iyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kanuma isin bira isinitti hin garsiisnee akka mana sirreessa jedhe isinitti hin garsiifnee roozaan maal taatee jettanii fa'aa gatii wanni hidhanii fa'aa maanuuf hin himin jettanii wanni dubbattan jechuudha. Kanumaadhaaf hin badde malee waan biraadhaaf miti jechuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warri bitachuu barbaadan ani yoo isiniifis maxxansuu baadhee lakkoofsa inni barbaanna jedha barreessaa lakkoofsa algaa barbaadanii garuu ijoolleen Adaamaa keessa jirtan Adaamaa jira waan ta'eef majlisa illee barbaadanii ani dhaqee irraa isiniin fudha rakkoon hin jiru. Akkasii kaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana fakkaatti roozaan geeffattee jirti. Alhamdulillah waan hunda na dadhabsiisa. waan hunda geeffattee jirti. Alhamdulillah rabbii kee galanni haa gayu. Akkasuma abbaa mana kiyyaati rabbiin fayyaa naaf haa kennu jechuudha. Akkasii abbaa mana kiyyaa qoqqophaa'ee maal jedhee mana tolchee akkasii fa'aa godhee
eeguudhaaf jechuudha. Akkasii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naa turaa. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa osoo amantiidhaaf kutaa hin jenne hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naa turaa. Kana fakkaata wanni hundinuu jechuudha. Akkasii ka hordoftotaa kabajamtoota kiyya. Waan irraa isin beeku gatis kana gaafattanii irra deebitanii komentii keessan isin ilaalaa yoo na barreessitanii isiniif ibsa jechuudha. Wanni isin hin galle yoo jiraate jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kanaafuu nagaa naa turaa. Hedduu isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Akkuma isin bakka guddaa naaf qabdan anis Roozaan teessan bakka guddaa tokkoon isinii qaba. Rabbi kiyya galanni haa gayu. Alhamdulillah wanna hunda xumuradhee jira jechuudha. Akkasii ka isiniif illee Rabbiin inshallah caarraa gaarii hiree gaarii Rabbiin isiniif haa baasu. Wannuma hundumaa irraa jechuudha. Nama imaana qabu, nama haalaa fi amala qabu, nama waan isin jettanii waan inni jedhu dhageetta Rabbiin isin haa godhu. Keessattuu yeroo ammaa kana keessa jechuudha. Namni yoo tokko qabeenya qabaate amala hin qabu. Yoo qabeenya qabaatanii yoo amala hin qabaanne wanni hundinuu jiruunis jiruu miti, bultiinis bultii miti. Ni beektanii wanna hundumaa obsaa fi amala barbaachisaa jechuudha. Amala qabaachuudha, tasgabbii qabaachuudha, wal amantummaan jiraachuudha. Wal amantummaan yoo hin jiraanne wanni hunduu bilaasha jechuudha. Wal amantummaan hin jiraanne, wal amantummaan jireenya namaa keessatti jiraachuu qaba. Kanaafuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya Rabbiin nama akkasii isiniif haa kennu. Warri qabdanis Rabbiis amala duraanii san caala Rabbiin isin haa godhu jedha. Kanumaafuyyuu warra hiree eeggattanis Rabbii hiree teessan, hiree gaarii, hiree alaa fi amala waa hunda qabdu Rabbiin isin haa kennu jedha. Akkasii amma Roozaan akkuma argitanii bultii qabatte akkasii kana fakkaata. Nagaa naa turaa. Isinitti hin dheeressu kana caala jechuudha. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaa naa turaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee amantii biraallee nagaatti.